shamarreen tokko gaafa biyya Arabaa kana turtee gara biyya ishee galtu yaa'u afaan tokko innaa dubbattu dogongortee afaan asii kana keessa makti. Innaa sana maal jedhuuni akka biyya Arabaatti galtee of barsiisuu isheeti jedhu. Isaan garuu tokko innaa Finfinnee deemanii ji'uma 2-3 taa'anii waanuma afaan Oromoo kanallee dagatan ta'anii nutti xibaaru. Nuti garuu meeqa biyya Arabaa kana turree gaafa Itoophiyaa gallee fakkeenya jechi laa jedhu faa afaanichi nu baree jira. Bakka toon beekiin keessa makna jechuun kan jara wajjiniin jiraanne isaan garuu Finfinnee deemanii yookaan naannuma itti dhalatanii gara biraa xiqqoo deemanii dhufanii qeensaan lafa tuqu. Gaafa kan keenya garuu maqaa 10 nutti baasu. Khair inshallah. Maalkum ishfiikum. Dhugaa kee jettee ganni koo dhugaa waanuma jiru dubbatte dhugaa rabbi. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota chaanala gootii kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirta itti nageenya keessanii baay'atu akkam jirtu hona boleettiin keessa nagaa gootuun qabaa galata waaqayyoo seensu baga nagaa sin taatasin jecha egaa hordoftoota kiyya immoo warroonni chaanala kiyya faaraa taatan sabskiraaybii gochuudhaan maamila keenya taa'e. Egaa akkuma dura viidiyoo dura agarsiifte boleettiin keenya tokko wanta nuun jedhan akkasuma immoo ijoollee shamara biyya ormaatiin jechuudha. Shamara biyya ormaa meedhiisa. Shamarri biyya keessattuu akkaataa isheen itti fakkaabaddu hedduudha. Dhugaa dubbachuuf jechuudha. Maaliif shamarri biyya alaa takka yoo taate malee namooti ijoolleen baay'inaan akka abbaddu hin jirtu. Garuu takka nu akka abbaddi isheenuu kan waggaa takkaa lama ta'echi malee ijoolleen baay'ee ta'an kun waggaa 7-8-9 ta'an kuni hin akka abbadanii jechuudha. Garuu ijoolleen waggaa takka waggaa lama ta'anii achi biyya galanii namni isaan ka'u hin jiru. Akkasumallee akkuma isheen jettuyyuu gaafa yookiin bakka dhalatanirraa gara magaalaa guddaa wayii deemanii achi jiraatanii isin dubbisan akkuma nama Ameerikaa fi Awurooppaa jiruuti jechuudha. Innaa baay'ee of jajuu jechuudha. Kun immoo hin barbaachisu. Nama tokko namatti iskooruun gaarii miti, namatti of jajuun gaarii miti. Hundumti ilma namaatu wal kabajee osoo jiraate wayii jechuudha. Akkuma nama hin beekneef akkasii bira darbu meeqatu jira. Akkuma naannootti hundi keenya hin beekne jechuudha. Innaa waan akkanaa kana baay'ee nama himatu manguddoonni naannoo keenya namoonni naannoo keenya akkasii himatu jechuudha. Inni himatu gaafatti galtee ofii keetii maatii keessatti yookiin immoo fira keessatti hiriyoottan keessatti fakkaabbadde bakka waan baay'ee siin jedhu maqaa baay'ee sitti baasu jechuudha. Kanaaf immoo maatii irraa dhalattanirraa baay'ee baatanirraa nama baatanirraa maali fakkaabbaduun kun maali eessaa baane nuti keessattuu ijoolluma gaxarii kan dhabne ijoolleen katamaa qaroodha bara akka keenyaa miti. Ginii nuti jechuudha ijoolleen baadiyyaa hin qaroomnu akkuma gisee duraa isaatti jirranatti fakkaate maaliif wal jalaa qaroomuu dadhabne jechuudha. Amma kanaaf tigistee dhugaa dubbattee tigistiin jedha ganniidha miciyyoon tuni ganni waanuma jiru dubbatte dhugaa ishee jette jechuudha. Nuti nuyiinirra akkas jedhu jechuudha. Ijoolleen immoo garuu kan biyya keessa jirattee akkuma biyya qeeratteeyyuu namni isaan ga'u hin jiru jechuudha. Innaa akka biyya ofiitii miti waan hunduu waan ta'eef isaanis akkas ta'u osoo biyya ormaa kan jiraatanii akkasii miti dubbiin jechuudha. Innaa kanaafiyyuu immoo maatii keessa ittiin koorinaa maatii keessanii yookiin hiriyoottan keessa firoottan keessa ollaa keessatti hin booninaa isin himatu. Kuni dhaamsa kooti dhugaa dubbachuuf rabbi nama baay'eetu nama himata. Ijoollee baay'ee himatanii jiru jechuudha. Ani gisee galeessan arga waan ta'eef baay'ee namatti himatu jechuudha. Maaliif nagaan kan waaqayyooti. Akkasuma immoo atuu kushiina Arabaa keessaa baatee galtee kan isaa agarte si gammachuu guddaa sitti dhagaa malee itti fakkaabbadu itti maali jechuudha. Ani kana nyaadhu, ani san malee nyaadhu, ani ruuzii malee nyaadhu, ani shaakiltii malee nyaadhu waan akkasii jettanii itti fakkaabbadan maatii keessatti. Kun hin ta'u jechuudha. Maaliif waanuma argaati waanuma maatiin kee qabu san nyaattee isumaan bashannantee jiraachuu si wayyaa siin jedha. Innaa isumarra jechuudha yoo nyaachuus baatte namni tokko amilee isaatiifuu eegdee fi haa hojjetu eegdee fi dhiisuu qabda malee itti fakkaabbadde ani kana nyaadhu ani kana maalidha akkas jechuun hin qabnu jechuudha. Maaliif namni illee barate muudii nurratti qaba jechuudha. Kanaaf ijoolleen keessattuu biyya ormaa jirtanii hundumti keessaniyyuu yeroo maatii keessatti galtan biyya keessatti galtan finna akka abbadinaa of akka abbaduun gaarii miti of jajuun gaarii miti qilleensa irratti illee nama hambisa namni illee si abaaraa jechuudha. Kan si baatee si guddise meeqatu mee biyya san keessa jira
garuu isaanumatti illee hin koorte jechuudha. Ollaaffaa baay'ee nama gargaara wal gargaaranii guddisu daa'ima kan beekutti ollaatu irra namaa guddisaa gabaa baatanillee ollaatti kennanii gabaa bahu daa'ima san isaanumatti qaba jechuudha. Olma santu qaba jechuudha. Kanaafii ollaan keetillee akkasanii walirraa nyaatanii walirraa dhuganii gaafa ati waan kana jettuuni sheemidha rabbi sheemi nama qaba jechuudha. Kanaaf ollaa keetis fira keetis ganda keetis ta'e kanas ta'e wal gatuu hin qabanii wal tuffachuu hin qabanii wal gargaaruu qabdanii bakka rakkateetti wal cinaa jechuu qabdanii nama keessatti uffinni akka abbadinaa isin jechuu barbaada. Kanaaf namoota itti hin koorinaayii yookiin immoo itti hin jajinaa isin jechuu barbaada. Dhiifama guddaa isin jedha yoon balleesse maaliif namni ol gorsa akkuma obboleettiin keenya gorsa nuu kennite anillee irratti dabalee gorsa kenne jechuudha. Dhugaa rabbi dubbachuuf of jajuun eessumaayyuu isin gahu jechuudha. Nama biratti hin jibbatamte booda akkuma amma namni yookiin namarraa qoolleeffatee kophaa kee fiidduu gaafa tokko waa sirra gahee namni sunillee akkasuma si dhiyeessa jechuudha. Kanaaf nama wajjiniin jiraachuu nama wajjiniin wal kabajanii waliif dhagaanii jiraachuudha. Huma amantaan illee garagara ta'e wal kabajanii waliin jiraachuudha jechuudha. Innaa Oromoon tokko waan ta'eef innaa kanaaf of akkaabbadanii akkasii akkas jettanii maatii keessa irratti of hin akkaabbadinaa gizee biyya araatti galtanii. Eessuma ani kannaan ajaa'ibu ani warri miti kinuu gizee galtanii of jejjan kunii eessaa galtanii maal Ameerikaadha moo Awurooppaadhaa galtanii biiroo kamii galtanii biiroon madaamii keessaa galtan malee. Biiroon madaamii keessaa galtan malee maaliif eessaa galtan of seetan fakkaabbadanii waan akka hin taane taatan kun jechuudha. Kanaaf ani ijoollee akkasii baay'een argina naannoo keenyatti jechuudha. Akkasuma namoonni immoo naannoo kan himatan baay'eetu jira jechuudha. Dhugaa rabbii baay'ee namaas xalla. Akkamitti namni biyya ofii keessaa maatii ofii keessaa firoottan ofii keessaa ollaa ofii keessaa bahee of fakkaabbada achi biyya tana fakkaabbada. Osoo maal jetti mammaas Oromoo tokko jedha osoo beennu huuba wajjin teette sareenii jedhan. Oduma beennu waa hundumaa callisna malee wanta ijoolleen teenya harakaata gootu harakaata miti jechuudha. Maaliif maatuma ofii keessaa dhalatte kanarratti harakaata gooti jechuudha. Kun immoo hin barbaachisu. Atuu kan biyya kana galtee maatii kee agartee firoottan kee agartee gammachuun hagana jedhamne sitti dhaga'ama jechuudha. Akka ammaa biyya itti fakkaabbaddu kanaa miti jechuudha oduu nama yaadu taate. Kanaaf xannacha tokkotu foon ajeessa jedha Oromoon namoota akka lamatu waan maqaa namaa hunda walitti qabee balleessaa siniin jedha. Kanaaf adaraa keessanii yeroo maatii keessanitti galtanii of jajuu yookiin immoo of fakkaabbaduu akkasii miti. Baqaanumatu jira jechuu dhiisaa siniin jedha waan biyyachaa galle beennaa waan ta'eef fakkaabbadina hunduu wal beennaa. Maal akka hojjennu hundi keenya wal beekna warri biyya alaa jirru jechuudha. Akkas siniin jedha obboloota koo kan obboleettiin keenya kan itti irrattannis yaada xiqqoo takka dabalee siniin jedha obboloota koo hundumti keessaniyyuu dhugaa hedduu takka naa galatooma ulfaadhaa waaqayyo sinaa eebbisu siniin jedha. Hanga viidiyoo biraatiin immoo walitti deebinutti viidiyoo makanaan turtii gaarii siniin jedha obboloota koo kun garuu gorsa hunduma keessanii hin ta'a jedheetiin yaada jechuudha. Keessaa ijoollee shamarraniitti ilaallata gorsi kun shamarran biyya arabaatiif maal akka isaan nuun jedhan akkamitti akka rabnu akkamitti akka kaanu hundaa warraas hojjeten nu beeka jechuudha. Akkasiin jedha obboloota koo akkasuma immoo yoo qeeqaa fi yaada qabaatan koomeentii irratti barreessuu hin dagatinaa. Siniin jaaladha siniin kabaja obboloota koo hunduma keessanuu bakka jirtanitti waaqayyo si hojii yaa ta'u siniin jedha. Am shirfaa hojjetii hin gaddina nu dabarti guyyaa tokko.